akkuma argitan kana poolisni dhufee poolisni hedduu baay'inaan dhufanii akkuma reefu guyyaa sargaa turtanii amma qeerroo addaan qoodanii qeerroon cinaan keessa jira cinaan ala jira amma tokko dhibanii baasanii karaa cufanii ulaa embaasii ittiin seennu jechuudha ittiin seennu nin cufamee jira qeerroon hammi tokko as jira hammi tokko keessa jira qeerroon asillee hin gallu jedhanii ka keessa jiru hin baanu jedhamee jedhanii akkasitti cufanii jiranii isaanis karaa nagaatiin sagalee keessan dhageessisaa jedhanii amma dhaabatanii nu eeguu jiranii mee haala jiru bakka kana jiru isin garsiisaa jechuudha hordofa akka isaan ulaa cufanii embaasii akka seenee dorgaa jiranii embassy ittiin seenanii cufamee jira. Sort of, what's that? Again. How you going? They're good. Akkuma argitanii karaa achittis dorganii jiranii. Tokko. Kun hundi ka argitan konkolaataa poolisaati. Nafxanyaan poolisa maqaa qeerroo tureessaa maqaan jirre kennaa fi nama dhaame jechaa waan jirni riipoorti gochaa seerris qoratee deebisee soba ta'uu yeroo mirkaneessu nu hayyamaa jira ammasii garuu yeroo jarri waan san dheeffatanitti amma qulqulleessu seerri lubbuu teennaaf sodaanneetti jarri kijibdu gadi baasaa yeroo qulqulleessamoo ol deebisaa akkasumatti jirra jechuudha kijiba biyya qofatti miti asittis akkuma baratan kijibaa jiran jechuudha. Qeerroo jirtu qeerroo jirtu alatti nu baasan malee asii wayi nu oofanii hin oofneemi nafxanyaan kijibuun amala jaraatiimi nama tuman jedhanii kijibaniimi qeerroo wayi nama tuqee hin tuyneemi seerri isaa gasan qulqulleeffatuuf hamma tokko alatti baasee wanti seerri dhiibbaa addaan nurra geessu hin jiru kijiba jaraan qulqulleessu as turra warra keessatti nurraa achitti ugguramanis achi keessa jiranis nagaumaan sagalee isaanii dhageessaa jiranii kanaaf mee ummata Oromoo addunyaa irraa silaalaa jiru maal jettan mee waan ta'e kanaaf abbaa barbaade likkitti sagal qeerroon nafxanyaa miti jecha waraanni abiyyi ka fedhe yoo as qaabate bakkan kennu nuuf miti ayyee yaa akkuma beekamu hawaasa qeerroon London Empaasi Ethiopia torbaan isaatiin gaccifee jedhe haamileen tokkummaa fi fakkeenya addunyaadha biyyoota biraatiif ta'anii jiran hedduu namatti tola qeerroon keenya ka keessa jirullee ka ala kana jirullee ka karaa gama jirullee addallee kutamuu tokkummaan waljajjabinnaan qabsoo gara fuulduraatti taasisaa jira akkuma argitan humni poolisaa ala kana dhaabatu kuni ka keessa jirullee akkasumatti kan hidheen gadda wanni ta'e ijoolleen ta'e ka hidhamte ka tumamte kana hunda dandamachuudhaan rooba qorra osoo hin jedhin obboleeyyan keenya biyyaa ajjeefamte ka hidhamte bira dhaabbachaa jirti qarreen Jawaar kaleessa qaratee bira deeme kanumaa dalagaa jirti obboleessi keenya Jawaar Muhammad akkasuma Baqqalaa Garbaafaa Hamzaa Booranaa Taasisaa hanga jarri kun hidhaa bahutti hanga waraan Oromiyaa keessa jiru dhiisee deemutti haga Oromiyaa walaba baatitti akka haawwanni abboonni Oromiyaa keessa bilisa baatitti haga nafxanyaan Oromiyaa keessa qulqulloofta baatitti qeerroon qabsoo isaatti fufaa jira jabaadhaa biyya hunda jirta wal jabeessaa qabsoon biyya alaallee ka biyya keessaallee walitti hidhatti wal bira jirra jabaadhaa jedhaa galatoon. Mee yaada keessan isinis nuuf kennaa Doktor gadi baatanii ijoollee dubbisna jettaniiti hayyee jedhee gadi baatanii asuma poolisii seenuu isin dhorgee anaaf isinis ol seenuun dhorganii jiranii ala jirra mee waan kanarratti maal jettan? Egaa ani maqaan koo Fidoo Taasisaati qeerroonni sagantaa kana qopheessanii yeroo dheeraadhaa fi amma torban keenya irraa kana galaan ganama asirraa har'a ganama kana immoo waan seenaa qabeessa tokko hojjetamee seenaa qabeessa kunis immoo sa'aatii muraasaatii fi Empaasii kana bilisoomsanii ijoolleen itti gammanneerraa ammas taanaan jajjabinaan jira qeerrooni amma kana haala jiru baay'een keenya keessa kan turreedha amma yeroo kana karaa keessaa iddoo isaatu barbaadama jedhanii jennaani warra keessaas eegaa jirra deemaa hin jirru asuma jirra hundumti keenya wal qabannee jirra kan addana baaneef beekamaadha natti fakkaatee bira tare maaliif
yeroo ammaa kana mootummaan Abiy Ahmed biyya keenya garmalee jeeqaa jira, nama keenya keessaa jira, nama keenyas mana hidhaatti keessaa jira. Gaggeessitoota siyaasaa keenyas baay'ee isaanii mana hidhaa jiruudhaani oromummaa balleessuudhaani wanta hidhatee ka'eef yommuu kana booda ganni hidhatee ka'e kana cabsuudhaaf addana walitti geenyee jirra. Walitti fufaa amma saddanuma jirra, boru saddanuma jirra. Mee doktor mee kijiba hin jirre amma akka poolisoonni himaa jiranitti qeerroon akkana gootee nu dhoofteedhanii kijiba holola hin jirre poolisa afaatti himanii warra embaasiiti. Qeerroon nama dhahee hin qabu ifi isaaniitti ka isoo qeerroo dheessu lafa dhahee akka waan qeerroon dhahee godhanii miidiyaa rabbaanii haasanii ittiin propagaandaa hojjetatanii isinis as jirtanii waan kan akkamiin ilaaltan kun propagaandaa fayyadamaniitu waan kana nurratti dhiibbaa poolisaan amma tokko godhaa jiranii poolisni eega qulqulleeffatee booda immoo deebisaatuma jira ijoolleedha torbaan kan akkanuma godhaa ture. Barutu ijoolleen kun namatti darbanii nama hidhaniiti yookiin immoo garmalee namatti deemanii nama arrabsaniiti guyyaa tokko hidhuu dhiisiiti sa'aatii guyyaa tokkotti iyyuu hin baasan turan. Amma kaleessa ijoolleen wanta balbalarra dhaqxee dhaabbattee fi qabanii gadhiisanii gadi hin dhiifnu jennaan ijoollee hin deemtu jennaan dhaqanii qaban. Ijoolleen kun waan tokko namatti illee hin jiru. Namni amma inni hidhamellee sa'aatii 6 qofaadha kan inni hidhamee ba'e. Waan tokko wanta yakka hojjetan hin qaban. Utuu nama reebdeeti biyya kana keessa poolisii reebuu dhiisiiti nama tokko nama karaa deemu illee itti buute itti gaafatamta. Gaafatti gaafatamtu sana immoo asillee hin deebisu. Utuu kana ta'eera ta'e biyyi har'aas hin jiru ture. Utuu nama itti darbitee ta'e ijoolleen kun taasisaa namatti hin dabarre. Ani yoo isin dhaabbatu wanta seera lafatti qabeessa ta'e maaliif hojii qofa dhaabbata? Seera qabeessa wanta ta'e amma onaa seeraan as mana jirra wanta ta'e boris seeraan hin jirre wanta ta'e ammas duukaa jira. Kun kijiba. Kana caalaan iyyuu nuun jechuun danda'ama baay'ee. Galatooma doktor galatooma farda. Mee qeerroo asirratti waan amma ta'e kana nama tokko amma tokko labbaasanii kun ala jira qeerroo mee yaada keessan asirratti. The officers just removed us from in front of the embassy right now. We outside. There is some people inside. You know what I mean? There's a lot of people outside. There's a lot of officers in the street. It's just because they removed us from inside the embassy. It doesn't mean we're gonna stop protesting. We're out here 7 days now, so we're gonna keep protesting. Please, everybody who is out, everybody who didn't come to this place, please make sure you come to this place. Please make sure you get involved in this protest, because this is the final struggle we're going to make. Oromo people, wherever you are, please make sure you demonstrate, make sure you protest, make sure you lock down the embassy everywhere around this world. Because if you don't lock down the embassy, you're not gonna get your freedom. Just locking up the embassy, it will get you freedom. Make sure you don't get tired of struggling. Please, everybody, keep struggling, keep protesting, stay away from the police, stay away from the officers, because officers, they only need one thing. If officers trying to come close to you, make sure you tell them to give you the space.